nyaata if keessaa baasanii salaatan ganda keessa udiinni kana ammas wanni isa balleessu rafuutu balleessa gaggabuudhaatu balleessa qaama hormaataa kan keetti xaxxabachuu dhibeeytaami xaphachuu tokko diitu mucaa xaphachiisaan zakara isaa kanaanii keessummaan gaafa kaan dhufu qaama hormaataa isaa kanaan mucaa xaphachiisa gaafa kaan keessummaan dhufnaani mucaan dhufeeka abbo waan duraan itti taphatu sanka rabaneka jeen keessummaa waliin laalteetuma boo akka taphachiisuu bartee taphachiisee ejaanii keessummaan biraa kaatee yaatee jaan kanaaf yaa boo ijoollee waan sanii waan taphachiisan yaa ganda keenya garsiisuu nuun taatu ijoollee kanaaf ooraa ofiin isa taratanii santuqachuutiitu balleessa dhalaadha xaxxabachuun balleessa dhala xaphachuun jeelaa dhalaa yogguutti taphatan bishaan tokkoon namarraa ba'a mazii jaaniini wanni san najisa ka yogguu dhalaa wajjiin taphatan namarraa ba'u san mazii jaaniin maqaasaa najisa inni huccuun bakkattiin inni tuqees firraa dhiqan qaaman dhiqatan ammaas wajii jaanii adiin tokko jira fincaan booda kanamarraa yaa'u wajii jaanii san dhaga'uu jirtanii adii tokko inni ni beeytanii maaliin sitti himaame najisa inni saniis qaaman dhiqatan ammoo isaa jaanii hanga fedhallee yaa'e maziin qallaan sayyagguu nama jiru wajiin sayyagguu nama jiru hanga inni dhaabbatuu salaatan eegalan yoo salaatul jammaan na duraa dabru jira jettees hanga inni dhaabbatutti salaata eegaluun hin ta'u maziin uduu balleessa waan tokkoo karaa lamaaniitiin ba'uu balleessa rafuu balleessa uduu diiguu balleessa dhala xabachuu balleessa qaama hormaataa ofii xabachuu balleessa yoo kana jaartii dantee mee as kanni waa jetteeni irraa fudhattee situu hidheetuu hin ban ergaan rabbii gaaf tokko aashaa dhungatee salaat dhungat أو لامستم النساء ربين جوسن لا وجه رفوع بانا لا وجه غورفتن قامدي قداي ارمخ ستيس فيتو حرماياتي فيتو بداي رابداتي يغو ورا وجه رفن اكت جنابتا دقتني جير تودوا رابه سدي غوتني ندوتي ناي bishaan gartee qusadhaayi mataanii fi gurri iddata akka godhama qaama janaabtaa yogguu warraa wajjiin rafanii dhiqachuu deeman jalqaba istanjaadha godhan istanjaa jechuun bakka qaama hormaataa kana dhiqu waan nama tuttuqellee naannoo san saafii godhu eega saafii godhan booda afaanii fi funyaan ol dhiqataniiti fuula dhiqatanii harka mirgaa dhiqanii harka bitaa dhiqanii mataa fi gurra godhanii bishaan mataarraa ifi gannaqan waliin geen sambooda miila mirgaa dhiitee sambooda miila bitaa dhiitee huccuu tantee dachaafatta akkaataa nabiin sallallahu alaihi wasallam ayyuwaashaan irraa haasoytee janaabtaa inni itti dhiqatu hoggaa gariyoo udwateeti ka salaataan miila lachuu dhiqee ifi gandaqa mataarra baabu man lam yu'id al-wudu'a baaba nama uduwan deebisinii illa al-marrata al-ula akkana jaa kitaabban sunana baaba nama uduwa marraa duraa malee dhiqaansa boodatti hin deebisinii je uduwa san boodan uduwattu ammoo yogguu qaama dhiqattu naannoo tana wannitti si hafe hin jiru wanni bakka san deddeemtuuf hin jiru reefun dhiine dhiite moon dhiine reef tanuma reefu sani dhiqichi bakka sanii armaa gandayte irraa baate hoggaa huccuu fi deebiftu takkaa ciisuu deemtu firaasha warra kan keetirra rafte san huccuu jaartiidhaan wajjiin rafte qaamattiif qabuun dhoorkaa qaama jiidhaadhaan firaasha jaartii wajjiin ciifterra takkaawoo kumbula jaartii wajjiin uffattee wajjiin ciif riwaayaa nabiin alayhi salaatu wassalaami huccuu warraa wajjiin raftaniin hin salaatinaayi je ansoolaa tokko yoonii fi uffattanii sii jaartiin walitti hidhaamtan ansoolaan san salaatuuniin hin ta'u
maniyyiin asliin isaa najisa moo xaara yennaan inni xaara. Maaliifii fi akka inni taame yennaan hogguu warra ofiitti ida'amuu deeman kana bishaan mayyii qallaa kanaa maniyyii dura baha inni. Hikmaa rabbiin maniyyii dura bishaan qallaa sawwaan fideef qaba. Gurra keessa akka bineensonni adda addaa gadi yaane biciqiidha keessa kaa'e. Ija tana akka waa ittiin guuramne soogidda itti godhe. Soogidda mi'aawaa imimmaa yogguu gaddeemu mi'a irra baan tokko maal jecha sitti naqatee soogidda. Dalagaa hedduu jira. Mazzii hoggaa maniyyiin kun gaddeemu hogguu birizaandiin tokko dhufuu deemu gama duraa kana maaltu fiiga? Makiinaa babbar waraanaa iyyaa deema. Birizaandiin dhufuu deema hiikaa duraa jeeti haraabanu jira inni. Hikmaa hedduu qaba. Yoo hawoo qaama hormaataa kana keessa jarmii jira jaa raammoo maniyyiin ajjeesuu hin danda'uu jaan yoo bishaan san taate malee bishaan harkifatu san kan warra saayinsii isaanii nu haa qaraasanii nullee inni qaraasifna. Warra saayinsii kanaaf waa hedduu tanii nama juutana tan ta'in tabiroollee inni jira. Kan harmarra kaasuun gariin isiin ulfaatu. Okkoteen guyyaa bishaan feetu jaan. Kanaaf inni amma qabbantitti jirtoo ka fayyaa dhabee jiru yoo qaama dhiqate fayya dhaba. Kuni istanjaa godheeti waan bakka san xuxuqe hundarraa dhiqee yoo miila isaa najisan qabaatiin biyyee dhiqee teemuuma akkana dhawee lafa qulqullii fuula isaatii fi harka isaa laal akkanatti akkaan amma godhe kan hanga irreetti waliin oofan salaatan yoo qabbanaaf sodaatan waan bishaan itti oowwifatan dhabanii kumbula eega qaama dhiqatan uffatan yogguu dhaban teemuumaan fayyaan qabuu beeki an dardara qaacaa kanan baanu. Dardara qaacaa nama baranuu amma fuudhe qaacaa qaamni isaa guutuu kanan baanu. Amma darasaa zamanaawii hirriibaan narraa deemaa fi hirriibaa kee akkanuma jee Allahu akbar. Naafuun taanee rabbii ta'ahu. Sodaan rabbii dhabamuudha malee ka bishaan ala kana jiru ka dardara jabaa kana aboo qabbana takka jijjiirarre dhugattu wallahi ka ijoolleen xixiqqoon isaan laal ijoollee tanaan nu harkallee hin jaar ka namni wallaalaan isaan argu darasaan gariin akkanuma jettee Allahu akbar. Maaluma fakkaata yaa akhii kun bar idhaa wajada almaa fal yogguu bishaan argate tokkoon keessan rabbi haa sodaatuu je falyumissahu basharatahu je qaamaan dhiqadhaa qaamaan iftuqaa je gurbaa tokkootu gaafa nabii rabbi alayhi salaatu wassalaami jiru san janaaf taawe hoggaa kana duraan bishaaniin qaama dhiqataa mire bishaan dhabnaan gangalate biyyee keessa akka harreen gangalattutti janaafta dhiqachuu jiraa beeka akka harreen gangalattu sanii gongalatee ifi tuulee keessaa bee akkanattiin salaatee jeen nabitti alayhi salaatu wassalaam bishaan niin dhabee gangaladheetiin salaatee kam jettee jeen nabii rabbi alayhi salaatu wassalaam eeki jaariin eega bishaan dhabdeefu harka kan kee kanaan akkana biyyee dhoyitee fuula kan kee kana gootee hanganuma jettee maan salaatinii jeen namni teemuuma godhuu dandayu nama bishaan dhabe taakka nama fayyaan qabne laama gurri kun isiniif dhagaya ganama yogguu kee hogguu aduun baate ka fayyaan qabne qabbanti qaama keessa jirtu san bishaan aduu kaayyatee hawaan oowwifatuu dhabe itti dhabe sanka sammee amma yaa akhi kunoo barraadaa bishaan itti oowwifatanii jira kumbula meeqaantamii mana jira rakkummaan amma namni janaabtaa kan dhiqanne taa'uuf subiin salaanneef maaltu waajib maaluma himachuu deemtan usrii rabbi biratti mee bishaan dhabne yattammo kumbula dhabne yattammo waan bishaan itti oowwifannu dhabne yattammo maaluma himachuu yaatan kanaaf janaabtaa qaama guutuu akkasii waliin geenii dhiqatan ganama yogguu aduun baate ka qabbantitti jirtu dhiqateeti salaatan deebisu sababaa qabbanaatiin waan salaateef kanumachi boodaa salaataa dhalaanis akkuma dhiiraa kana janaabtaa yogguu dhiqattu tammoo
naanno qabdu naanno isiidha warra wajji yogguu rafte gizee hundaa'u hiniiqtu bishaan irra nayxeetuma naannoo isii akkana gootee sossooftee bishaan jala nayxi malee na dhagee jirtaniimi waan jabaan isin qaraayisuu jira akkana jala nayxi rifeensa sii jala ammoo yogguu heeydiin itti dhuftee wanni baatiidha dhiqachuu deemtu naannoo isii hiiku qabdii je yogguu warraa wajjii rafte naannoon hiiktu yogguu waan baatii maaliif hiikti jennaan hikma mal hikma hikmaan isaa maali jennaan warraa wajjii rafuun amma deddeebi'a halkuu deddeebi'a naannoo isii gizee hunda hiikuun taaba qabdi tanaaf shari'aan laaffisee ammoo taan baatiirraa itti dhufa kanaafi gizee saniiku qabdii baatiirraa taraa takkitti naannoosi ammaas namni dhalaan dhiiga sadiirraa yaa yoo dhiiga afur tokko dhiiga eeydii habaatii lama dhiiga mustaadaa dhiiga rakkoorraa irraa yaa'u habaatii jaafi amata guutuufaarraa yaa'u dawaadha qabaanii wallaanamanni laaleessumaa fi maalii fi maal walitti godhaniiti itti dhugan san warra kas juubila dhaqa warra maallaqa san amma eessa warmarra hin teenye ni wallaanamaa jechuudha san sadee isaan dhiiga dhalaati dhiiga eega ilmoo dhalan namarraa yaa'u kaabree isaa dhiiga ilmoo tahuu deemu ka irraa deebi'e jechu dhiinni eeydiitiis guyyaa muraasa guyyaa torba guyyaa ja'a yokkam heddommaate guyyaa 15 guyyaa 15 salaatan salaattu soomanan soomantu abbaan manaan itti ni daamu mastanqaqiyaano eessarraa fudhatan ifaan diimaan taraafiqa dhiiga sanirraa fudhatan qayyino qayyi maalam min maalanno mastanqaqiyaano kana mo'ifa mi dubbiin kun gaafa isiin achii dhiiga mul'ifte laal dubra antee na duraahii qaaniin heerumaa milikanni maali dhiigni san dhufu gaafa sibida jirtu dhiigni san si dhufnaan nan tuqinii jechu rubbamaa namni gariin arruma fuudheeti galgaluma kana baatti dhufte waan wayinna jira nakki jibda bordoo dharra dhaaf kolkolo beekuun fi qabda wayi mara dhattee waan kana dhoorkuu dandeeysi hin dandeeysi aboo waan baatiinna jira yasaaluuna kaan ilmahiidi dhalaa eeydii qabdurraa si gaafatanii qul ja'iin huwa azan fa'tazilu nisaa fil mahiid hoggaa dhalaan eeydii qabdu hin tuqinaarraa fagaadhaayi ka mustahaadaa san ammoo ni salaattiini ni soomantiinisi abbaan manaatti daamaasi huccuu yogguunii fi wanni san tuqillee hin najifamuu jechu ka mustahaadaa san dhiirti sulusul bowlii fincaan irraan cin dhalaan dhiini mustahadaa irraan dhaabbanne hukmiin isaanii ta'u akkami salaatan jennaan dhalaan huccuu bakka san irra keeysee amma zamanaawiidhaa gaafa san nabiin alayhi salaatu wassalaam akka jeen huccuu takka kana guddifteeti bakka qaama hormaataa irra keeysii taak haada tokko mudhiidhatti ka waraansillee hiitiirama haada tokko asiinan duratti hiiteet achi jalaan baaftee akka carqiin kun gadi muunaha gooti amma tiknooloojiin guddatte wooma waan sanii kurfaawee jiraa'u irratti tuulteetuma salaata allahu akbar jettee salaattiin wanni gabba'u achi keessa gataaba'u dhiiga mustahaadaa dhiirtinoo sulusul bowliin karraanqin sababaa cofxootiif yoo uffaan rakkoo qabaatuutiif fincaan dhab namarraa jiini afaan irraan dhabamu san bishaan shumburaa ganama dhuydan bishaan shumburaati shumburaa bishaan keessa bulchanii akkasitti dhuydan garii isinii fi neessa barmarraa sheeyni khabiira jettanii maas dawaan hangaafatina ani dawaan beeku carqii namni fincaan irraan dhaabban carqii guddiseeti akka dumuceesii akka harka kiyyaa kanatti qaawa zakaraa sanirra akkana taa'ee carqii biroo kanatti itti ol qabee laafti kaan itti yoo carqiin itti fincaan hangi gabbuu achi keessa gataa gabbuu matni hundaa qaba kan achi keessatti hangi gabbuu gataa buu
yoo bilaasteeraaniin qaawa zakaraa san cufa akka gadi hin buune jettee rakkoon san irra si jabaate guyyaa qiyaamaatti gaafatamtaat. Qaamni kan kee kun kiyyaa eenyu neqaa hin jehin rabbii si gaafachuu deema. Qaama kan kee kanarraa rabbiitu si gaafachuu deema. Kanaaf akkaataan itti salaatan, akkaataan janaabtaatti dhiqatan, akkaataan amma si haasa'e kan dubartiin yoggaa dhalte mana haakimaa fakkeenya yoo dhalte dhiiga mana haakimaa keessatti irraa baasan, keessaa xulug godhanii baasan, hogguu mana dhalte guyyaa 2 moo 3 irraa yaa'ee faadha dhaabbata. San diriirfatteetuma akka dandeessu salaatti. Atiis dhalaan bar wanni huccuu hiitee akkasitti teessuuf dhiiruma tana dheef akkanatti eenye jaan. Dhiirtiin hun dhiiftu taan dalagaa dheefatees hadiin irraa dhaabbatee jiru. Dhalaan hanga dhiini san irraa yaa'u salaatuun qabdu yogguu dhalte. Riwaayaan Ibn Hibbaan illaa an tajida xuura qabla zaalik guyyaa 40 teessi yoo guyyaa 40 duratti xaaraa agarte ni salaattii jaan. Namana haakimaa tana faadha baan amma. Garaan dheedhiidhaa dhiirtiniifis beekuudhaafi qabdi. Gadaameessaa ilmoo amma keessaa gabbee. Gadaameessaan kun hafuura baafachuudha qaba. Kitaaba xibbaa ni haasawa kan. Gadaameessaan hafuura baafachuudha gartee qaba je. Yoo dhakalee dhaltee irra dhiinni irraa dhaabbate hiiqi osoo jechuun ta'iin ka. Kanaaf bakkattiin kunillee beekamuufi qaba dubartootaaf. Salaata xahaaraa akkaan kitaabu xahaaraa jeelaa jalqaba. Kitaabu xahaaraadhaan maaliif kitaabni akaama eegan? Kitaaba gurguraa dura lianna umuurul akhiraa muqaddamatun alaa umuuri duniyaa. Waa'ee akhiraa durfamaa waan addunyaa dura jechuudhaafi kitaabu xahaaraan dura durfame. Xahaaraa jechuun muhimmatun jiddan akkaan yaachisaa. Salaata yogguunii fi achi as dabar. Taniin amma juutana hunda finneeti salaata eegalle jechu. Achi miila kan kee osoo najisummaa qabuu kan qulqulleessin masjiida kana yoo waliin seente masjiida najifte abbicha najise sanii guyyaa qiyaamaa itti gaafatama. Akkaan qulqullii masjiidaa eeggadha. Akkaan qulqullii xaharaa eeggadha. Ayyu Aishaan nabii keenya alayhi salaatu wassalaamii janaabtaa gizeetan dhiqata yennaan hoggaa garii galgalaa sini dhiqata, hoggaa garii halkan keessa dhiqataa jetteen. Qaama immoo yogguu dhiqan bakkattiin dogongorri jiru. Firaasha jiidhaa irratti firaasha irra raftan sanitti ol hin beeyna. Firaasha keessa waan najisee jiruutiitu jira. Waan tuqee jiruutiitu jira. Qaamni goggogaa yogguu ta'e firaasha gartee tuqaa qabu yoo irratti wanni goggoyduun 2 waliin najiru. Wanni takka jiituu taatee takka goggoyduu taatee takka najise taatee tokko yogguu xaara taate wal xuunnaa wal najiftii gartee jechu. Kanaaf salaanni as booda haasawaa nama je'e kana booda salaanni gartee eegalama. Allahu akbariin eegalama. Usallii farda salaatu zuurii 4 raka'atiniin hin jiru. Adaan mustaqbal qiblati lillahi ta'aalaa hin jiru. Rabbiin bal'aa dhegelaa miqaatittiin. إرجال ربي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاة بالتكبير الله أكبر جاء قال صلاة وسو سلين جين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الآن صلاة قولك هبو كانت الله أكبر جاني هدة قمر إفكايا قمتن الرواني إفكايا في كمان نمني بكتكي كبدر حركها بكتكي ويادو بكهنا جير ويادو بكهنا جير التقوى ها هنا جاء النبي عليه الصلاة والسلام صدار ربي أرمجر تجار صدار ربي أرمجر تجار هركار مرة خايون يا قلبي تي ندران ديمني تائي جيتو تيغمو قبضو إسي تناجيتو هندور الرقة موسى خونو هندور جلر في سران انتان معلوم بلانا كنا أكد دنتان أبو جانين أركا كنا تيجون من أقبا أنت خنولا حركة الرخاء أكن هنجر صلاة خيسني ملي صلاة نبي تيم خن عليه الصلاة والسلام أرمر رخايا أكما سندور جيماس حركة أرمر كنا قبلي خايا أكنا بدنين قبل الله أما درسوني جري أكنا قبل كله تقدرتاني لا نقدرتاني كان تقدر قدرتاني
akkana asxana mee darasicha qiiliin illee waan as qabaajee fidime yoo qiiliin illee ceehuudha qaba jechuun jira saayida jechuun bar arma ergaan rabbi yogguun ifi qaa'u saayida isaarra kaa jechuun kanaa barakkaan kaa akkana godhan kun ajandaa keetii adeero yogguu samii allahu liman hamidaa jaanii sarka akkana godhan kaa harkuma tokkicha akkanatti akka nama taticha birra oomu samii allah baran irraan qabuu jechuu barsiisa samii allah harka lachuuti akki godham hara qiblaa garagalchanii nama hedduu samii allahu liman hamidaa meela mee kitaaba kamii akkana godhaa jira kanaaf waa'een salaataa waa'ee akkaan dhimmamaati yeroon kutbaatii sanatti gartee geessee jirti fuuldura inshaallah waliif nu haa jiraachisu bakkaan amma irratti dhaabe kanarraa fuuldura ittiin deebi'e duraaniis ani arraniin deebi'aan karoorfanne qadara gaarabbumaa qadara murteeysee arraasni deebitaa duraaniin guyyaa olomaa argattan hin beeytanii jummaa bizumaan dhufaan jeemi kanaaf armarraa hin gaafa biroo inshaallah itti isinii deebi'a wal jala rabbiin haa yaasu